Odaa jalatti dubbiin kan tolu bokkuudhaan malee uleen hin bullu. Qashtiikoo osoo qashtiikoo naan jechuu dhiiftee qarshiikoo naan jetteera jira barati. Nin beekaa bara waan deemtuuf ati akkanii guyyaa qarshii irraa maratte qarshii fidii silaa barate maqaan kee qarshoo ta'uu qabaa bara. Hayaa amma barbaadde. Qarshiin barbaadee teemii keenaa kan shoppingiif hin deema. An duraanuu nin beekaa bara waan barbaaddu qarshooyyee. Hayaa haa taatu qarshii maaliif barbaadde amma? Huccuu biraan deeman tana dhuftee fi boorsaalee meekaappii uumaan heeris bitadhee dhufa. Ati gina ajaa'iba qabda. Jaartii jechuun hiikaan isaa yoo siif hin galle jaartii jechuun hajaarsasii jaartu jajjabeessitu hamilkii guddootti isa geessitu. Dhiira milkooyte hunda duuba dubartii cimtuutu jira jaama. Ati immoo nadii gujjirtaa bar xiqqollee naaf hin yaaddu. Qarshiin ati guyyaa 20 keessa balleessite an bara amata 20tti walii qabee bar. Hay eessarraa hin sii fida. Rabbisotaa dhufraan dhiisi. Maali gaa qashtiikoo ganaa Dubaay nageessitee na bashannansiisaa bara. Hiriyoonni kiyya cufti nu dhaqanii hajaarsa isaanii sirrallee maallaqa hin qabnellee isaan geessee bashannansiisaa jira. Dubaay jetteessa qarshooyyee. Dubaay miti as maskara dabaabaa isin geessu. Jaartii jechuun tan namaa yaaddu an jaartii akka keetiin agarree nyaattu maallaqa fidi ham xiqqoo tokkollee naaf hin yaaddu bar. Ani maallaqaan Dubaay itti si geessee itti si bashannansiisu haadha abbaa kiyya haa kana qabu hajji ittiin geessu ani har'a booda naa geessee an jaartii akka keetiin barbaadu narraa bahi. Maal jettee boo bahii nin bahaagaa ganaa kana booda ija kiyyaa waan arkitu manaamattillee mana keenya dhuftee nin galcha dhettee ittuu yaadiin ansiif himeetiin jira. Narraa bahi jaartii jechuun bar jaartii namaa yaaddu bar ati xiqqoo takkallee naaf hin yaaddu bar qabeenyaan itti laffee fide bikkan taanetti facaastee narraa fidde qarshii fidi nyaatte ham hay xiqqoo takkallee rahmata naaf hin gootu bar. Ani Dubaay si geessu dadhabnee baran yoo barbaadde Dubaay eeggu torbaan si geessa ati xiqqoo takka jaalan agarsiisne rahmata naaf hin gootu. Ani jaartummaaf naaf hin taatu narraa bayi onneetiyya keessa bayi onneetiyya keessa bayi xafasha. Bayi onnetiyya keessa bayi xafasha. Nilala anisi malee lubbuun akka taatu tun waa jaalala miti hin fedhuu narraa haftu. Assalaamu alaikum. Mana keessa assalaamaa dhabuus taanumaan jaa. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Baga nagayaan dhufte. Baga gara giddu gala telecommunication corporation nomination nagayaan dhuftan naan hin jettu. Maal jechuu keeti gurba? Intalti teetanaa kannite waa intalaa miti siim kaarduma teeleeti akka malee maallaqa nyaatti dafii narraa cufi. Waltahaa wajji jira dhaagaa hay maali hanguma kanatti narraa hiiqif deemta. An duraanni haadha naa hiitanii sehe wayiin paakeejii sehe kaniin kalee hidhadhe amma dhumtee jirti. Nikaa kiyyan qabduu jechuu intareessan qabadhaa siim kaardii keessan cufee jechuani nageetti abbaa. Kabajamoo obbo telecommunication corporation ani paakeejiin nikaa kiyyaa waan dhumee jiruuf nikaa kiyyaa irraa lafa kaayaati nama tokko miliyeenera kan biraa barbaadaati hidhaaf dakkaa haa gootu antiyyaaf intala teessan siim kaardii cufeetiin jira guyyaa arraan tanaa. Deem intala tiyyaa kateetiin umaatuuf goggoota yoo qarshiitti baaste maal qaba jaartii teetiimi deem badi. Kana booda anisi qarshii ittiin baasu qawween itti baasa. Intalti tee bar jaalan beetu qarshii malee ganama bari hunda qarshii fidi ham qarshii fidi nyam ambar maqaarraa jijjiire intala tee jannaa miti qarshoodha. Oggaa mana keessa yaantee ergattu qarshooyyee qarshii jee yaame nageetti abbaa qarshoo. Haya tujjaara keenya yaa Fattaayaa Razaaqiin maaliif akkana jajjaraan na yaamsiste? Mee dura makiinaa keessa seenisiif hin himaa. Haya mee dubbadhu. Edda manaama takkaan arge. Khayru wa khayraati manaamni tujjaaraa silaayis waanuma addunyaati. Maali fooqii ijaarte moo makiinaa haaree bitte? Aboo dhagaye amma ani wanneen si bira dhufeef nama manaama hiikuu beeku bira akka na geessituufi. Mee dura manaama kana naa himi anaaf. Laal manaamaanii mana guddaa tokko keessa jirra. Mana kana keessa nama hedduu jira. Atii fi Yuuyyaa fi ani tattaa'u jirra. Atii fi Yuuyyaan nyaata kana nyaattan ruuta. Ani immoo nyaata kana niin nyaadhaan jaa.
nyaachuun danda'u isinuma laaluu malee akkasitti namichi miskiinni tokko labbeek yaa naffee na yaamuu baattaniis an fuunfachaatiin dhufe jee gattaa'eeti isin wajjin nyaachuu seene. Tujjaara keenya miskiintichi labbeek yaa naffee na yaamuu baattaniis an fuunfachaatiin dhufe jee gattaa'ee nyaateef nyaata san haati nyaachuu dadhabde kaanaaf iyyuu yaallee nyaachuu jirru. Nyaachuun hin fedha ammoo nyaachuu dadhabee isin laala akka ajaa'ibaa kanatti nyaachuu jirtan. Miskiin wallaahi tujjaara keenya wayi tujjaara ajaa'ibe. Manama kana anuu siifin kadhagee